waaqayyo dubbisee iddoo tokko tokkos dabalee dubbisee gara sagalee waaqayyo deemna. Faarsaa Daawit boqonnaa 23 waaqayyo tiksee kootii ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu hin godhaa. Gara laga itti aara galfachiisas nageessaa. Inni lubbuu anatti hin deebisaa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaarra na geggeessa. Ani bowwaa du'aa kee sodaachisaa dukkana sodaachisaa keessa yoon adeemeyyuu hamaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati ana wajjin jirtaa. Ulee keetti dadhabbiin kee ana hin jajjabeessu. Dhaabiin kee ana hin jabeessu. I'm sorry. Uleen keetiif dhaabiin kee ana hin jabeessu. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii naaf hin qopheessita. Maatii mataa koosii dhadhaa ejersaa hin dibdaa. Xoofoon koos guutee irra hin dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaa kee fi arjummaa kee ana duukaa hin bu'u. Guyyoota kana hundumaas mana waaqayyoo keessa nan jiraadha jedha. Ameen. Komoo dabardeemee wajjin dubbifnaa. Isaayyaas macaafa Isaayyaas irraa Isaayyaas raajicha 43 lakkoofsa 1 akkas jedha. Yaaqoob yaa Israa'el waaqayyo inni si uume inni si tolche ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhees maqaa keetiin si waameera jedha. Dhumarratti iddoo tokko kakuu haaraa keessaa dubbifnee kadhanna wajjiniin. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11. Ergamichi garuu hin sodaatinaa kunoo ani misraachoo gammachuu guddaan isinitti hima. Kunis saba hundumaatiif kan ta'udha. Har'a mandara Daawit fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha jedheen kadhanna. Yaa Waaqayyoo baay'ee si galateeffannaa waaqeffannaa yeroo tureefis waan hundumaatiif amma ammaatti waan nu eebbisaa jirtuuf maqaan kee haa eebbifamu. Baay'ee si galateeffanna. Ati Waaqa jiraataadha. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Israa'el, Waaqa macaafa qulqulluu, Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkichaa fageenyaan kan hin daangeffamne. Ani Ameerikaan jira, warri gara biraa iddoo adda addaa jiru. Ati garuu lafaaf samaa guuttee iddoo hundumaa yeroo tokkotti jirta. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Har'a yaa Waaqayyoo sagalee kee jiraataa, sagalee kee bara baraan jiraatu samii irratti katabamee bannee jirra. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan nutti dubbadhu. Obbolaa kootti dubbadhu lafa jiranitti. Anattis natti dubbadhu. Sagaleen kee karaa lamaan qaramaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Gaafa isaanitti dubbadhu anattis hin dubbata. Nu gidduutti ammayyuu hirreen kee haa mul'atu. Nama sodaateen, nama abdii kutateen sagalee kana keessatti har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin abdii argatee jabaatee fiigicha isaa akka itti fufu yookaan akka itti fuftu gargaaruun fedha kee haa ta'u. Baay'ee si galateeffanna. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Kanaafis carraa kana laalaattee afaan kanaan akka sagalee kana lallabee saba kanaan gahu waan carraa kana laalaattee baay'ee si galateeffadha. Ulfinni siif haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Mata dureen an har'a irratti dubbadhu hin sodaatin jedha. Sagalee kana ani waldaan ani tajaajilu waldaa Amaariffaati Ameerikaa keessa waldaa guddaa. Waggaa haraadhaaf Waaqayyo sagalee naa kenneera achirratti lallabeera. Gaafa New Year keenya jechuu kan Ameerikaa. Irratti immoo dabalee torban tokko dura
London afaan Oromoo irrattis lallabeera amma sadaffaadha kan hin lallabu. Har'a Waaqayyo hin sodaatinaa jedha. Hin sodaatinaa jedhu irratti kan wanna jennuna faarsaa Daawit yoo argitanii faarsaan Daawit ergaa adda addaa qaba. Inni tokko ergaansaa keessanii tokko raajummaa qaba. Gara fuulduraatti waan ta'u keessa jira. Inni tokko immoo waa'ee lolaa, inni tokko immoo waa'ee waaqeffannaa wanna adda addaa qaba. Ergaan faarsaa Daawit. Isa keessa har'a kan ilaallu faarsaa Daawit 23 raajummaa qaba of keessaa. Amantooti gooftaa keessa jiran namoota the born again believers namooti gooftaa Yesuus Kiristoosiin argatanii lammata dhalatan ijoolleen Waaqayyo akka itti jiraachuun nurra jiru ergaa guddaa qaba addana keessaa. Isadha kan ilaallu irra faarsaan Daawit kuni lakkoofsa 6 qaba. Ergaa baay'ee guddaa qaba. Asirratti argitanii provisionii jira, eegumsi jira, geggeessaan Waaqayyo jira, ayyaanni Waaqayyo jira, barabaraan immoo mana Waaqayyo keessa jiraachuun jira. Ergaa gurguddaadha kun. Kana mataa isaa mata duree gurguddaa ta'a. Garuu har'a kan ilaallu lakkoofsa 1, lakkoofsa 4 fi lakkoofsa 5 ilaalla faarsaa Daawit irraa. Gaafa Waaqayyo tiksee kooti jedhu yeroo baay'ee kana wanna gochuun dura jira. Waaqayyo tiksee kooti yeroo jiru namooti baay'een nami gooftaa hin beeknes nami Yesuus Kiristoosiin hin argannes inni argates waluma duukaan dubbisa sagalee Waaqayyoo kana. Tiksee kooti jedha. Waaqayyo uumaa nama hundumaati. Nama hundumaa adii gurraacha isa afri hundumaa Waaqayyotu uume uumaa nama hundumaati. Tiksummaan isaaf abbaan isaa garuu nama gooftaa Yesuus Kiristoosiin argatee Waaqa wajjin araarameedha. Nami suni nami gooftaa Yesuus Kiristoosiin argatee jireenya isaatti fudhatee akka Roomee 10 irraa dubbatu Yesuus Kiristoos akka inni gooftaa ta'e yoo laphee keetti amante afaan keetti immoo yoo dubbatte jireenya bara baraa argatte jedhe. Nama sana jedhee gooftaa laphee isaatti amanee fudhatee fi Waaqayyo tikseedha. Sagaleen kun abbaa sana ilaala. Maaliif har'a waan baay'ee jira waldaa keessa wanna adda addaa jira. Amma amantii kiristaanaa fudhatanii iddoo sadii wanna denomination guddaa sadii jira. Ortodoksiin jira, kaatolikiin jira, pheenxeen jira. Warri gara biraas. Wanti isin dhibbu nami biyya lafaarraa gaafa umriin isaa dhumee gaafa du'a isaa boqotu ergamaan Waaqayyo dhaabbataa ati pheenxidhaa ati kaatolikiidhaa kan jedhu sana hin beeku. Waaqayyo kan beeku dhiiga mucaa kootiitiin dhiqatteetta Yesuus Kiristoosiin argatteetta jedha. Amma fakkeenyaaf waldaan manu Pentecostaalii dhaga Evangelical Church. Waldaa kana keessa waldaa Evangelical Church keessa waldaa Pheenxee keessa namni tokko miseensa ta'ee wannaan isaa lafarratti galmeeffamuu danda'a. Waldaa keessatti guddachuu danda'a. Yookaan immoo ijoollee tajaajilaa ta'ee achumatti guddatee keyboardis baruu danda'a yookaan waan adda addaas hojjechuu danda'a. Garuu namni suni amma gooftaa Yesuus Kiristoosiin konfees godhee hin argannetti jireenya bara baraa hin qabu. Maaliif religion organization miti kan jireenya bara baraa nuu kennu. Yesuus Kiristoosiin in person. We have to meet Jesus. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoosiin argannudha. Kanaafi ani beeku namooti dhaggeeffatanii waldaa keessa turtaniitti guddataniitti warri keessan tajaajilaa ta'an Yesuus Kiristoosiin amma gara jireenya keessanitti in afeerratti gooftaa koo ittanii amma fudhannetti akka Roomeen dubbatu Yesuus Kiristoosiin akka inni gooftaa ta'e laphee keetti amanii akka Waaqayyo du'aa kaasee afaan keetti dubbatte hin fayyite jedhu. Kadhata sana kadhannee laphee keessaa it's not just a lip service. Amma wannaan godhe jireenya bara baraan arganne jechuudha. Kanaaf namni akkasii yoo jiraattan akka kana gootanii jaalala Waaqayyootiin isinitti hima. Kanaaf maaliif akka hundumaa keessa galee tiksee kooti warri nami jechuu danda'u Waaqayyoon nama karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo wajjiniin araarameedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf
har'a kan ilaallu Waaqayyo tiksee kootii jedha. Homaa hin dhabu jedha. Nami Waaqayyoon qabu karaa Yesuus Kiristoos nami Waaqayyotti amane Waaqayyo waan isa barbaachisu sagalee isaarra kaa'ee eebba barbaachisu karaa Yesuus Kiristoos gad nu lakkisee nu kenneera. It's up to us. Nuda sagalee Waaqayyoorra dhaabbannee waan nu barbaachisu kun kan kooti sagalee Waaqayyo akkas jedha kun kan kooti Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos kan naa godheera jennee waan sana fudhachuu kan dandeenyu karaa Waaqayyo wanti hundumtuu nu xumurameera. Nu harka jira. Gara booddeetti nu fakana maal jechuu akka wanna jedhe. Maaliifi bowwaa du'aa keessa bowwaa sodaachisaa keessa inni jedhu Faarsaa Daawit 23 irraa afaan Ingiliffaatiin if I walk through the valley of shadow of death jedha. Amaariffaanis bamootulaa makaakal jedha. Inni afaan Oromoo bowwaa sodaachisaa jedha. Garuu bowwaa du'aa keessa jechuudha. Bowwaa du'aa keessa yoon deeme ati anaa wajjin jirta. Homaan sodaatu jedha maqaan Waaqayyo eebbifamu. Haleluuyaa. Kanaafi wanti kun kan dubbatu yeroo baay'ee Faarsaa Daawit 23 lafa boo'ichaatti namni kan katabamu kan dubbisamu asirratti garuu kan inni dubbatu waa'ee du'a hafuuraati. Spiritual death. Yeroo Addaamii fi Hewaan cubbuu hojjetan namaaf Waaqayyo gargar ba'anii diina walitti ta'an Efesoon irraa akka jedhu namaaf Waaqayyo diina walitti ta'an. Isadha kan inni dubbatu spiritual death. Du'a hafuuraati kan inni dubbatu. Kanaafi anii fi isini biyya lafaarra gaafa jirru bowwaa du'aa keessa deemna. Biyyi lafaa abaarameera. Biyyi lafaa biyya kufeedha. Biyyi lafaa mootii biyya lafaatiin bitama jedha. Qorontoos 2:4 irraa seexanatu bisa jedha akka sagalee Waaqayyooti. Maaliif beektu? Akka sagalee Waaqayyoo keessa seennee iccita jireenyaa yoo barre malee isitti immoo kadhata duwwaadhaan jireenya ofirraa hafaa jiraachuu hin dandeessu. Namni sii kadhatee jireenya gammachuu sana enjoy gochuu hin dandeessu. Namoota baay'eedha. Waldaan keenya guddaadha. Ampaasarii yookaan baay'ee paasarii godhee. Waldaa keessa namoota gooftaa qaban nama baay'een depressidiidha. Gammadanii hin jiraatan. Yesuus Kiristoos gatii baasee xumuree waan hundumaa fixee nuuf waan sagalee Waaqayyoo keessan seenneefi namooti baay'een waan Waaqayyoo isaanii godhe keessa hin jiran. This is the truth. Namooti baay'een kanaafi waan keessa deemaa jirru waan keessa jirru nutti agarsiisee sagaleen Waaqayyoo achi keessaa immoo akka itti baanu karaa Yesuus Kiristoos nu xumuree nutti agarsiiseera. Inni immoo karaa sagalee Waaqayyoo. Kanaaf iddoo kanatti kan dubbatu waa'ee du'a hafuuraati. Maaliif karaa du'a hafuuraa jechuun spiritual death. Waaqaaf namni lafatti gargar ba'e waan tokko isinitti masirratti abaarsa lamatu jira. Sagalee Waaqayyoo curse of the fall and curse of the law. Abaarsa kufaatii fi abaarsa seeraa. Abaarsa seeraarraa Yesuus Kiristoos du'ee gaafa du'aa ka'u Galaatiyaa irraa kan dubbatu inni Yesuus Kiristoos nuuf jedhee abaarsa ta'ee abaarsarraa bilisa nu baase jedhe. Macaafa Musee 5 dafeenchatuuti. Achirra kan jiru abaarsa sanarraa Yesuus iddoo keenya nu ta'ee abaarsa sanarraa bilisa nu baaseera. Ulfinni hundumtuu isaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Abaarsi gara biraan immoo Genesis chapter 3 seera uumamaa boqonnaa 3 irra jira. Eega Addaamii fi Hewaan cubbuu hojjetanii booddee Hewaaniin akkas taata, Addaamiin akkas taata, ati biyyootti deebitee lafa Waaqayyootti irratti dubbate sanadha. Kanaafi abaarsi kufaatii tokko wanti nu ammayyuu diilii wajjin koonu jira. Biyyi kun biyya kufaadha. It is a fallen world. It is a cursed world. Abaaramaadha. Waaqayyo abaareera. Kanaafi biyya akkasii keessa jiraanna. Lafa seexannitti bitutti, lafa seexanni akka barbaade hojjetutti, lafa seexanni warran amanne irratti mootii ta'e, mootii biyya lafaa ta'e hojjetu irratti.
maal jedhee yeroo tokko yaadattu gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo inni qoree Maatiyos irratti Luqaas irrattis Luqaas afur Maatiyos afur irratti biyyi lafaa kun hundumaayuu naa sagadde siin kenna dabarsee anaaf kennameera jedhee dubbate seetanii gaafa dhufee gooftaa qore isa harka jira. Kanaaf biyya akkasii keessa gaafa deemnu nu maal jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos akkanan biyya lafaarraa hin taane isaanis biyya lafaarraa miti jedha Yohaannis 17 akka jedha. Kanaaf biyya kufe kana keessatti gaafa adeemnu lafa abaarame kana keessa gaafa adeemnu aniif isin mootii qabna aniif isin mootummaa qabna biyyuma lafaa keessa jirru mootummaan keenya mootii biyya lafaa miti waaqi keenya waaqa barabaraati mootiin keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf achi keessa bu'aa du'aa sana keessa nu baasee mootummaa isaa keessa nu galcha Waaqayyo. Waan akkasii keessa gaafa jirru iddoo kanatti kan inni dubbatu waan akkasii gaafa deemnu rakkinni tokko biyya lafaarratti dhufu yeroo tokko pressure isaa we feel it nutti dhaga'ama. Fakkeenya gaarii amma eenyatti kan ta'e coronavirus kuni biyya hundumaati. Ameerikaa biyya guddaatu nafin mana cufsiise namni tokko wani gochuu hin dandeenye. Kanaaf waan akkasii irratti nus pressure isaa we feel it. Biyya lafaa keessa jirra. Asiinis addanaanis waan hunda jedhu pressure isaa we feel it sometimes. Kanaaf addaamii fi waan gaafa isaan cubbuu hojjetanii abaarsa ta'e sanarraa bowwaa du'aa sodaachisaa keessa በሞት ጥላ መካከል the valley of the shadow of death achi keessa deemna jedha. Kanaaf gaafa addana keessa deemnu waan adda addaati kan jireenya namaa keessa darbu qorumsa adda addaatu dhufa. Kanaaf seexanni kufaatii ijoollee namaarraa waan ka'e akka barbaadetti biyya hojjetu keessa jirra. Anaaf isin garuu Waaqayyo tiksee keenya maqaan Waaqayyo eebbifamu. Lafa akkasii keessa tiksee qabna nu mootii qabna Waaqa nu eebbu qabna maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf yeroo tokko wanti seexanni fidee namoota gara biraarratti akka barbaade hojjetu nurratti akka hin hojjenneef Waaqayyo haboo mucummaa nuu kenneera karaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Waan seexanni nurratti fidu hin dandeessu jennee akka fuuldura dhaabbannu haboo mucummaa nuu baaliif wanti isin maqaa kootiin hiitanii hidhamaadha jedha. Wanti isin lafarratti hiitanii samii irratti hidhamaadha jedha. Inni isin keessa jiru sabakkee jiru caala jedha. Maqaa karaa kooti karaa gooftaatiin warra mo'an caalaa mo'icha kan qabnudha jedha sagaleen Waaqayyo iddoo baay'eetti. Kanaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan nurratti dhufu hin dandeessu jennee ofirraa faccisuudhaaf haboo qabna. Maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa caalu. Coronavirus maqaadha, dhukkubii adda addaa maqaadha, cinqiin adda addaa maqaadha. Medical science amma yoo sodaa argitanii maqaa meeqa qaba? Foobiyaa, maaloo, waan meeqa medical science waan meeqa hamoggaasanii sodaan maqaa meeqatti moggaasanii bareechanii hawaamanii maqaa isaan moggaasan kan caalu maqaa Yesuus Kiristoos qabna. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Kanaaf waan nurratti hojjetamu lafa sodaachisaa kana keessa gaafa deemnu meeshaan nurratti tolfamee hin hojjetu. Maali beektu? Yeroo tokko argeera kana amantoota ta'anii xomqaayii sodaatu. Abaluun kana nutti godhe this is unscriptural akka sagalee Waaqayyoo miti. Isa xomqaayii sana keessa jiru isa nu keessa jirutu bita maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Seexana achi keessa akka baafnu Waaqayyo haboo kan nu kennu. Namooti baay'een garuu waan sagalee Waaqayyoo keessa hin galleef utuma ijoollee nugusaa ta'anii akka wannaatti gargadamoo jiraatu namooti baay'een Waaqayyo kana keessaa bilisa nu haa baasu. Har'a hin sodaatin sii jedhe. Sodaa baay'ee jira. Biyya Ameerikaa kan ammaan yeroo dargiin dhufe bara dargii yeroo dhufne dargii baay'ee rakkina baay'ee keessa waan dabarre baay'ee rakkisaa ture. Ameerikaa gaafa dhufu gaafa aeroopiraaniin lafa tuqu namuma jannata galansee natti fakkaata. Garuu Ameerikaa as du'i jira, cinqii meeqa jira, celebritiin Hollywood jiran cinqii meeqa qabu,
riirri barafaniyyuun bulan namoota baay'een qorichaan jiraatu sodaa baay'ee jira cinqii baay'ee jira all over the world. Hallelujah. Nagaan kan jiru boqonnaan kan jiru nagaan dhugaa kan jiru miilla Yesuus Kiristoos jala inni immoo anaaf isiniif gooftaadha namoota itti amanee jireenya bara bara argate. Kanaaf Waaqayyo tiksee kooti yoon bu'aa biyya akkasii keessa jiraadhe iyyuu bu'aa akkasii keessa yoo deemne hin sodaadhu jedha faarsaan Daawit. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kanaaf yeroo biyya waan isinitti himu yeroo baay'ee waan akkasii namooti they may not enjoy. Amma akkasiin eebbifamtaa har'a kunoo bakka birrii kana argattu jedhee namni ililcha. That will not last long. Yeroo baay'ee miti anesthesia miti jireenya amantii akka itti argattu sana gaafa nutti himanii dhugaa hin bartu dhugaan bilisa isin baasa jedhe. Akkuma isinitti himee waldaa keessa amantoota depressed baay'ee jira. They don't even enjoy life. Dhugaan isinitti hima. Nama baay'ee waldaa kee guddaadha nama baay'een arga. Kuni maalirraati sabi koo beekumsa dhabuurraan bade jedhe. Namni sagalee Waaqayyoon dubbisu. I tell you, har'aa jalqabii murtii godhe. Yoo jireenya enjoy gochuu barbaadde, yoo mo'ichaan deemuu barbaadde, yoo jireenya geeddarame jiraachuu barbaadde, sagalee Waaqayyoo keessa gale. Sagalee Waaqayyoo dubbisu. Ofii keeti Waaqa wajjin wal bari. Simaa baloosa jedhan karaa nama gara biraan deemin. Raajota maaloo raajoti is an office. Karaa raajotaa miti Waaqayyoon kan baru. Suuroomee 8 irraa ijoollee warri mata dhalatan hundumtu Waaqayyoon gaggeeffamu jira. Firii Waaqayyoon keessa jira. Waa'ee raajotaa maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Tajaajila ofiisii 5 Waaqayyoo bane keessaa tokkodha raajummaa. It's an office. Kennaa Waaqayyooti. Garuu nuti Waaqayyoo wajjiniin wal barree sagalee Waaqayyoo irraa akka dhageenyutti Waaqayyo kun nama haaraa dhugu. Nami baay'een kana they don't enjoy. Nami gara biraan yoo kadhateef malee namoota ofiin kadhanne nama baay'ee jira. Ati mucaa biddeenaa miti Waaqayyoof. Waaqayyo siinis ijoollee isaatii isa raajii sanaafis ijoollee isaatii hundumaa wal qixa jaallata Waaqayyo. Yeroo kana tajaajila raajummaa hin barbaachisu jedhaa hin jiru. Garuu ofii keenya Waaqayyo wajjin wal baruutu nurra jira. Maaliif kana sitti mabeetta amma kana booddee Timootiyoos irraa maal jedhaa? Yeroo dhuma lafaa yeroo dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos jiraatu dhufu cinqii baay'ee jira jedha. Wanti kana booddee dhufu immoo we don't even know what comes next. Amma corona jedhamee amma olii gar burjaa jedhe we don't even know wanti dhufu. Waan gara biraamu maaliif itti caalaa deema malee wanti nagaan hin jiru. Dhufi gooftaa Yesuus Kiristoos ga'eera. Haleluuyaa. Kana baruutu nurra jira. Haleluuyaa. Dhugaa barree dhugaa sana keessa dhaabbanne sagalee Waaqayyoo keessa dhaabbanne akka deemnu fedhii Waaqayyo. Kanaafi kana gochuudhaafi sagalee Waaqayyoo we have to know in person. Waaqayyo we have to know in person. We have to experience him. Waaqayyoon baru Waaqayyoon experience gochuu karaa sagalee Waaqayyoo. Haleluuyaa. Kana keessa jira mo'ichaan deemuun kana keessa jira aara galfii. Haleluuyaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa nu waame nagaan isinii kenna. Warri waanjoon isin irratti baay'ate gara koo kottaa hafuuran isin fudhachiisa. Hafuura fudhachuu sana keessa jiraachuudhaaf you have to know the word of God. Sagalee Waaqayyoo baruu sirra jira. Nami harka sirra kaa'ee siin kennu sana. Nami sirratti raajee siin kennu. That's your part. Waaqayyo gahee isaa hojjeteera nummoo gahee keenya qabna. Hin sodaatin siin jedha har'a Waaqayyo. Waan sodaataa jirtu kun sirratti haboon qabu. Waggaa 2000 har'a Yesuus xumureera. Hin sodaatin jedha. Sodaan hin dhufa nama hundumaatti. Eenyuyyuu hin sodaanne. Garuu sodaa sana maqaa Yesuus Kiristoosiin cabsinee akka dabarru har'an sodaatin siin jedha. Leencii Yihudaa goota ija barbadaa inni mallattoo 7 bade waggaa 2000 haleluuyaa hin sodaatin siin jedhan xumureera. Kanaafi sagalee Waaqayyoo dhaabbachuun kan nu barbaachisu biyyi nuyi keessa deemaa jirru biyya abaaramaa. Biyya abaarame. Maaliif seexanni biyya inni keessatti mo'aa jiru. Biyya seexanni keessatti hojjetaa jiru. Kanaafi karaa adda addaa amma tokko dabartee borimmoo lola tokko dhufu. Gara dabartee immoo lolatu dhufu. Maaliif that's how it is. Challenge baay'ee qaba jireenyi biyya lafaarraa. Kanaafi hin sodaatin jedha. Hin sodaatin jedha. Maal beektu sagalee Waaqayyoo irratti nami dhalate
salvation yoka lammata dhalachun salvation experience isa darbe isa ammaatiif isa gara fuunduraati. Nami Yesuus Kiristoosiin qabu kana jireenya isaa keessa gadi. Isa darbe yeroon jedhu nami gooftaa Yesuus Kiristoosiin argate dhiigi Yesuus Kiristoos lubbuusaa hundumarraa isa dhiqee jireenya bara baraa argateera. Mallatteeffameera. Yoo biyya kanarraa boqote gara jireenya bara baraa deema. Isa ammaa yeroo jennu immoo Galaatiyaa irraa akka jedhu biyya hamaa biyya lafaarraa akka nu eeguuf jedha. Amma immoo hin eegamna. Amma immoo dhiigi Yesuus Kiristoos nu golboobee jira. Amma immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo naannoo keenya ta'ee waan nurra jiru ofirraa faccifnee eegumsa Waaqayyo keessa jira. Gara fuulduraa immoo kan jennu Yesuus Kiristoosin deebi'ee hin dhufa dhiyootti maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos eebbifamu. Yeroo Yesuus Kiristoos deebi'u immoo lafa duutiin jirre, lafa cinqiin hin jirre, lafa seexanni hin jirre, lafa waan hundumtuu waan perfect ta'e immoo jiraanna. Kanaaf salvation past, present and future maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Kanaaf jireenya keenya keessatti gaafa biyya lafaa kana keessa dabarru challenge baay'eetu jira. Inni sila isinitti himee abaarsa lamatu jira, abaarsa kufaatiif abaarsa seeraa. Curse of the law and curse of the fall. Kanaaf inni abaarseedhaa kun fakkeenyaaf isinitti sagalee Waaqayyoo baay'ee isinima. Abaarsa kufaatii yoo argine Addaamiin ati biyyoodhaa biyyootti deebitaa jedheen. That's talking about physical death. Enna namni hundumtuu kanaaf kan du'u afaan Waaqayyoo keessaa bahe. That's curse of the fall. Geeddaruun dandeessan dhukkubarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyuu dandeessu, umrii dheeraa jiraachuu dandeessu. Gaafa umrii sun garuu eenyuyyuu du'a sana dhaabuu hin danda'u. Curse of the fall. Yeroo sana Waaqayyo Genesis chapter 3 seera uumamaa boqonnaa 3 irraa waan dubbate. Lama immoo fakkeenya lammataa kan immoo sirriitti immoo dubartootaan immoo gaafa deessu cinqii keen baay'isaa jedheen yaawanii. Ena biyya kanaan beeku Awurooppaa biyya kanaati mana keessan gaafa deessu seentanii wajjin dhaabbatanii ilaaltu. Jechuun wajjin kadhattanii ol hojjeniin seentochuu goota akka biyyaa miti. Gaafa manaa koo gaafa hawwiin dalatte gaafa jaashuun dalatte argeera. Amerikaan this is baay'ee biyya medical science beeka baay'ee biyya guddaadha. Baay'ee waan baay'ee hojjechuu danda'an. Anesthesia kennanii sana kennanii waan meeqa kennanii wanti sin dhibu. Ati manaan koo warri deessan beektu dubartootiin maakiyaatoo naaf hidhimee jetta dhugaa miti kan iseen deesse. Hakiimoti sana hundumaa godhanii afaan Waaqayyoo keessaa waan baheef gaafa deessu cinqii keen baay'isa waan jedheef curse of the fall. Gaafa hunda gade push jedhu bakka dhiibi jedhuun iseedha kan miixuudhaan wanta jedhu maaliif sagalee Waaqayyoo keessaa afaan kee Waaqayyoo keessa baay'inaan dhiibbaa sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf qoraattii immoo biqilchite jedhama. Ababaan maan ilillillee argitanii qoraattii duwwaadha. Bofa miila kan qabdu jedhee bofa miila qabu argee beeku. That's curse of the fall. Maaliif kan fakkeenya isinitti himaa? Curse of the fall wajjin diilii goona amma wannaa sana keessa kan deemu. Isadha bowwaa bowwaa du'aa sadukkanaa keessa inni jedhu waan akkasii keessadha kan jiraanu biyya lafaarratti. Kanaaf chaalenjiin asiin jira, addanaan jira. Kanaaf namni amane tokko eega lammata dhalate the most important thing sagalee Waaqayyoo irratti utubamuudha, dubbisuudha, karaa sagalee Waaqayyoon baruudha, sammuu ofii sagalee Waaqayyootiin haaressuudha. Achi keessa jira maaliif wannaan keessa jiru akkanadha biyya lafaa. Kanaaf Waaqayyo har'a kan nutti dubbatu hin sodaatin gaafa jiru kan addumaa sii qopheesseera. Wanti sirratti hojjetamu hin hojjetu. Maqaa koo sii kenneera, dhiiga koo sii kenneera, hafuura qulqulluu sii kenneera. Hin sodaatin siin jedha. Sodaan ati sodaattaa jirtu kuni sobadha, soba seexanaati. Maaliif Ximootiyoos irraa Waaqayyo hafuura ija jabinaa, hafuura humnaa nu kenne malee hafuura sodaa nu hin laanne jedha. Sodaan maalirraa dhufa? Seexan irraa dhufa. Hin sodaatin obboleettii koo, hin sodaatin obboleessa koo, hin duutu, lubbuu dheeraa jiraatta. Dinqii Waaqayyo dubbata, hin sodaatin. Waaqayyo hin sodaatin siin jedhu pirezidantii Ameerikaa miti yookaan kan biyya keessanii yookaan mannaa miti. Waaqa lafaaf samaayii uume.
in sodaatin siin jedhe. Gaafa dubbatu akka sagalee isaatiitti kan hojjetu. Yoo galaana diimaa si fuuldura jira ta'e gargar baase, yoo immoo bubbee akka warra ergamtootaa irratti ka'e sana immoo irra deemee sitti dhufa hin sodaatin jedhe. Don't fear jedhe Waaqayyo. Hin sodaatin. Waan sodaattu namni tokko abjuun waan arganii kanatu natti ta'a kanootu jedhaniitu rafanii hin bulan. Abjuudhaan waan hamaa argite jechuun cabsi waan akkasiitu dhufaa jira siin jedhee sitti malee akkas taate jechuun seexanni haboo kan qabu mirga abbaa kan jiru leenca Yihuudaa haleluuyaa kan du'a mo'ee yeroo dhiyootti immoo deebi'ee kan dhufu Yesuus Kiristoos nama Naazreeti mucaa Waaqayyooti haleluuyaa haboon kan isaati inni immoo mana keenya jira akkan sila dubbise magaalaa Daawititti fayyisaan dhalateera jedhe. Afaan sadii nan lallaban afaan Amaariffaa afaan Ingiliziitiif afaan Oromoo. Afaan Oromootiif afaan Ingiliffaa fayyisaa jedha. Of course fayyisaadha. He is our savior. Afaan Amaariffaa maal jedha? Qorichi dhalateera jedha. Isa baay'een jaalladha. Haleluuyaa. Madaanii toldu'an jedha. Qorichi dhalateera. Yesuus qoricha. Qorichatu mana keenya jira. Qorichatu apartmentii kee keessa jira. Gaafa deemtu qoricha baattee deemta. Qorichi sun si wajjin jiru qoricha waan hundumaa fayyisa. Qoricha corona virusii cubbuudhaan hojii seexanaa hundumaa kan fayyisu qoricha tokko. Innis dhalateera Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Hin sodaatin siin jedha. Don't fear jedha Waaqayyo. Hin sodaatin siin jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Qorichatu jira mandira keenya. Qorichatu jira safara keenya. Qorichatu jira mana keenya. Haleluuyaa. Ijoollee kee irratti qoricha kan ta'e, haadha manaa kee abbaa manaa kee irratti qoricha kan ta'e, jireenya kee irratti qoricha, dinagdee kee irratti qoricha kan ta'e, waan hundumaa kan fayyisu qorichi suni haleluuyaa qorichi dhalate suni siyaasaaf qoricha, jireenyaaf dinagdeef qoricha, waan cubbuuf qoricha, dhukkubaaf qoricha, wanti inni hin fayyisne jiru haleluuyaa. Inni immoo mootii keenya, inni tiksee keenya, namni Waaqayyoon tiksee isaa ta'e qoricha sanatu mana isaa jira. Kanaaf hin sodaatin sii jedha. I don't know. Waan sodaatti yoo jiraatu obboleessa obboleettii koo hin sodaatin jedha sagaleen Waaqayyo. Don't fear. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Hallelujah. Maal jedhas Faarsaa Daawit irraa sagaleen Waaqayyo. Faarsaa Daawit 91, that's my favorite scripture. Sagalee Faarsaa Daawit baay'een jaalladha isa 91. Hallelujah. 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 1 second. Faarsaa Daawit 91. Hallelujah. Kumi tokko bukkee keetti, kumi kudhanis gara mirga keetti yoo kufaniyyuu wanti namatti dhufu kuni sitti hin dhufu. Ati garuu ija keetiin ilaalta. Gatiin warra ijoollotaaf baafamu, gatiin warra jal'ootaaf baafamu hin argite jedhe. Kumi tokkoof kumi kudhan mitaaf mirga keetti yoo kufe sitti hin dhufu jedhe. We are surrounded by the blood of Jesus. Iga Yesuus Kiristoos keessa jira sittin dhiyaatu. Asiin koronaan kana fite, asiin koronaan kana fite jedhu sittin dhiyaatu jedhe. Sagalee Waaqayyoo kana jedhe. Yeroo tokko namooti amma kaleessa sagalee Waaqayyoo shiirii godhaan ture iddoo tokkotti. Maayinni abaluuf maal hojjete jedhanii experience namaa sinitti lallabu. Waan abaluuf hin hojjenneef hojjetu ani hin beeku kana jechuu hin danda'u. Maaliif Deuteronomy keessa deebiirraa maal jedha? Inni beekame nuyi fi inni dhoksaan Waaqayyoof jedha. Waan hundumaa beekuu hin dandeenye. Abaluuf waan inni hojjenneef we don't know. Abaluuf waan inni hojjenneef hin beeku kana jedhu hin danda'u. Waaqa duwwaadhaan hundumaa hin beeku. Wanti nan beeku waan sagalee Waaqayyoo irratti katabame sanan lallaba. Sagaleen Waaqayyoo dhugaadha. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Kumi kudhan garanatti kumi tokko sitti kufeyyuu sittin dhiyaatu jedha. Sagalee sana amannee isa fudhannee deemna. Kanaaf Waaqayyoo har'a hin sodaatin gaafa jedhu tiksee kee gaafa ta'u Waaqa hundumaa danda'u jedha. Gaaddisa isaa
kana jala jirra ergamtooti waaqayyo naannoo keenya jiru amma biyya lafaa hundumaarra seexanni cinqii gadhiisee jira namooti baay'ee sodaadhaan jiru biyya kanas biyya keessanis waaqayyo garuu hin sodaatinaa jedha Daawit maal jedhe amma maqaa geeddaree maqaa isaas si'a sadii geeddare yeroo koronaa vaayirasii suni deebi'ee modeeltaa ta'e amma maqaa gara biraa akkuma Goliyaad maqaa geeddaree antitti dhufee jedha hin sodaatin siin jedha Daawit akkas jedhe gaafa Goliyaad fuuldura dhufu inni leencaaf bineensa sanarraa na fayyise har'ammoo nama kakuun qabne kanarraa na fayyisa dhaqeen mataa isaa irraa mura jedhe wanti si fuuldura dhaabbate kun booddeetti deebi'iiti ilaal waaqayyo akka inni si dabarsa inni irraanfattaa waggaa 10 waggaa 5 waggaa 8 waggaa 2 don't forget waaqayyo inni sana si dabarse har'as isa si fuuldura jiru sirraa galagalcha maqaa caalu maqaa guddaa si wajjin jira hin sodaatin siin jedha maqaan waaqayyo haa eebbifamu halleluuyaa maqaan waaqayyo haa eebbifamu namooti dhugaa baatan hin jirtanii koronaa vaayirasii irraa waaqayyo sin hin eegne wantichi koronaa vaayirasii yoo hin jiru tun ta'e waaqayyotu sin eegee tarra kan galchan nama baay'ee Ameerikaadhaa miliyoonii walakkaa caalaadha namni kan biyya lafaa gadhiise nuyi kan jiraanneefi waan waaqayyo nu eegeef waan waaqayyo si eegeef har'as immoo jirta inni akkanaan si ga'e isatti dhufuus immoo keessa si dabarsa hin sodaatin siin jedha waaqayyo kana baruudhaaf you have to get into the word of God in person sagalee waaqayyo keessa seeni sagalee waaqayyo dubbisi waan sagalee waaqayyo siin jedhu irra dhaabbadhu wanti waaqayyo jedhe bara baraan jiraataadha wanti seexanni gurra keetti wanti seexanni kanatu taata jedhee sitti hime sobadha sagalee waaqayyo dhugaadha hin sodaatin siin jedha har'a kana fudhadhu gale maqaan waaqayyo haa eebbifamu maqaan waaqayyo ammayyuu bara baraan haa eebbifamu halleluuyaa kanaafi waaqayyo waaqa ijoollee isaatiif baay'ee hinaafuudha akka jedha Yohaannis 6:33 irraa biyya lafaa gaafa jirtanii challenge adda addaa qabdu garuu hin sodaatinaa ani mo'eeraa biyya lafaa jira isa dhumaa kana jedhee tan fixaa faarsaa Daawit irraa isa Diddamii sadiirraa pointii 13ffaa lakkoofsa 5 maal jedhaa utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddinaaf dhiyeessiteetta mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda jedha inni addaan irratti jedhu utuma diinni koo na ilaalanii jechuun Ingiliffaan maal jedhaa you prepare a table before me in the presence of my enemies diinota koo gidduutti anaa fi gabatee naa dhiyeessite gabatee irbaataa naa dhiyeessite jedha inni asirratti maa inni gabatee irbaataa sana gaafa nu dhiyeessu afaan Ingiliziitiin Holy Communion maanni irbaata qulqulluun the Lord's table jedhama gabatee irbaata waaqayyo jedhama the Lord's table kana tokko akkasii waamama ina biyya diinni koo yeroo jedhu diinni keenya seexana biyya seexanni keessa jiru kana keessatti halleluuyaa irbaata naa qopheessite jedha yeroo irbaata qulqulluu fudhannu waa'ee dhiiga gooftaatiif dhanna saqaama foonsaa yeroo fudhannu gabateen sun that Lord's table kan inni dubbatu waa'ee du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kana yaadadhaa wadannoo kootiin godhaa jedha gaafa achirra dhaabbannu gabateen sun that table halleluuyaa table sanarra gabatee sanarra lafa waaqayyo nu kan lafa wannaa yeroo irbaata qulqulluu fudhannu sanarra wanti hin jirre hin jiru it is amazing lammata dhalachuudhaa jalqabi lammata dhalachuu afur qulqulluudhaan guutamu dhukubarraa fayyuu nagaa argachuu eegumsa waaqayyo just name it wanti achirra hin jiru wanti Yesuus Kiristoos nu xumure hundumtu wannaa sanarra jira kanaafi du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosidha kan representii godhu wanti gabatee sanarra hin jiraanne wanti tokko hin jiru maaloo jenneellee waan kadhannu hin jiru waaqayyo waan hundumaa karaa Yesuus Kiristoos nutti guute
وان أدامي في وان فرتني أول من يسوس أول كيس فرتك في يسوس يفتو مكان واقع يبفهم كنام في لفدين نكو جرود جتون دين نكين يسيت أنا مرفم نجر وتوج كيس سبنا مني أرجعني أقول يقد إنسان تجرا لفسنة تنا أوبسيتي لفدين نكو جراني تبي يلا فاكنا كيساتي إرباط سوبنا أوباي جدا كنام في قاف يسوس كريستوس أمن قاف يسوس كريستوس أمن نفرن إرباط سنو أوباي كنام في إرباط سنر قبتها سنر قبتي سنر لفنياتا سنر وانتن جرهن جرو وانهم زوجرا دينو تمو نانو كين يجرو كنا في أما كندا ورا أمن يرودر بسليت ميزوري نموتي وانا أددا كيسجل توك ولا مدن نرتياتشو مجرا نتوكو مولا ففورا ولوكو تمان غيرا نتوكو موسى دربي سغلي واقع يوبو تمي إدو أدرا جرا أمنتي كريستيانا كيس نموتي دو توكو جران أمنني يسوس كريستوس وان أرغتني هيبني دي مغافلون غرو بيا لفارت دو أددا جرو نموتي توكو إرباطم تسنجراتشو يوم بيكا نيبت سنجراتشو لما تدل الرجلين الدرماني أما قام بيا لفارة بقول بتشي وفتاب ردي مجرد يجوا إرباطي شو أبغى مالي جرات شو يوم بيجا نموذج توكو كمو إرباط سنتنا ناني ثاني إرباطي شرط فوكسي بود أني سجرة جروفرتني ناتشوري سني دراما سه تنا إلى روسي سني سو أسين سبوا سانيت جندا كيسو إساسا نيسني إرباطي فوق رجرا يسوع كريستوس كان كوبيس إسا نيسني إسا ددا سه تني جروسنا إلى كنافي وانا جرينيا كتاني كيس جرو وتو أكتو أتين جراتين أسرار واقعيو كان الران وائل ما نبيتو يسوع كريستوس كرام بيجو أكاوسات وانو كوبيس كيس بيجلا فارنك جراني بيجلا فات أكتو تتي إما باني ما نبيتا وانجيلا للبون بيجلا فارت تجرت إلا اللب وجي واقعيو كان جو تبيجلا فارت كنافي بيكون ثاني وان واقعينو كن كيس سغافا غلو دغباتو يسوع كريستوس إفا يسوع كريستوس ابن نمي جرينيا كينيا إلالاني غير يسوع كريستوس أفو أتو في قوتي روما أو في قوتي أكس غوبر يقول لك يسوع سجالة نمي سنم برباد نموش إنكي كيس جري نمي يسوع كريستوس إنبين كنابي إسن إفا بيجلا فات إسن بسوغد بيجلا فات نوتو أغرسيس يسوع جرينيا كينيا قافل فجإن جرت نو فيسان جرجنة جرينيا كينيا ساتنا موتي أرجعني يروسنا غير غوفتار نموتي غير غوفتار ما نبيتون بيجلا فارتي وان لو برباچس نموتي توكو let me tell you this وان توكو باي extremely good نموتي توكو وان بيجلا فان برباچس يعني امغا سغري كسيغا فدغا نموتي تريجه دنج ام برباچس وان بيجلا فانو تمانو يسمي دني وا اسمي دو وادوبت بيجلا فار هوجين كين يومنجينا كللم نمي كان فاي وري توكو مو بيجلا فارت اوف ماتنسني واي بيجلا فامالي وا اسمي يادن asuma baka asuma tiwa kanyane asuma tono jedani namoto extreme akasiju toko biya la fadwa toko mo samidu wa akasmit we have to balance it wa kayo Jesus Christos gafanu kenne isa samir ras which is the most important thing so hundu macha biya la farratis mon barbachis kenne yo kana him barban ni jenne Jesus Christos anan sunutu be hajer ajretu maalifi yo ka kuhara ke satya argisen بيجي رفاكي ستأكجر ردوباي يكنجر مالي فاسرت جوا كيو كنجتم أسرت وانجيلا للمنين من كفيا أسرت جرينا كينيا نموت غربرا غرغر يسوسيتي كنفين كنافي إسا سميس إسا بيجي رفاس أكا سغلي واقعيوت extreme تنغرين أكا فدن ندمنو واقعيو نورا برباد كنافي واقعيو هرقمان جدا واقعيو تكسيكوتي أن صداتو غافة جدو بيجي رفا كثيرا وانو قبا إرباتا كان كيسا غافة جرو إرباتشمو كانو قبا لفديني كين يجرودا you have to understand this سيتنا إيش يتعري تبان لسون دندس this is his territory كونتراتا أدام كين نفي أما نرفض سيتني أسجرا يسوس سيسو سارجرا نوس بيجلا فارجرا هاليلويا استيلوندي يسوع كريستوس ديهن نوفا غوفتا يسوع كريستوس نوفا يوت مكان واقعي يبهم غافا لديبي هاليلويا سيتني سلافزات تغلا وانتم تو دورغتي كونترات سايروس لدي
amma kontraati addaami itti kenne dhumutti seexanni as jira nus addana jirra maqaa Yesuus Kiristoos nurratti waamameera nu tiksee qabna maqaa sanaan faccisa maqaa sanaan hojii seexanaa diigaa warra xibaaraa diigaa xibaara akkamitti sodaanna halleluuyaa marroba adala dabagadura diabosa nurratti hojjetu hojiin diinaa nurratti hojjetu maqaa Yesuus Kiristoosiin we have to resist akanaafi biyya lafaarra gaafa jirru Waaqayyo tiksee keenya gaafa ta'u jireenya akkasii keessa jirra lafa biyya akkasii keessatti irbaatisu kan nu qophaa'e sagalee Waaqayyoorra dhaabbannee akka enjoy goonu akka ittiin jiraannu akka wangeelatti lallabnu kun fedha Waaqayyoo kanaaf hin sodaatin siin jedha sagalee Waaqayyoo keessa gadi akka haaraatti dubbisaa wangeela Yohaannis irraa jalqabaati at least a chapter a day isa booddee sagalee Waaqayyoo gaafa keessa keenyatti nyaata barri sagaleen Waaqayyoo wanna afuura keenyaaf nyaata namni sagalee Waaqayyoo hin beekne namni sagalee Waaqayyoo hin dubbifne akkamittiin victorious jireenya jiraachuu danda'a kanaaf namooti baay'een an faraduu koomiti namooti baay'een akka ta'utti waan Waaqayyoo nu kenne keessa miti kan jiru waan fedhii Waaqayyoo garuu ani tiksee keessan hin sodaatina waan barbaachisu qopheesseera yoo bowwaa du'aa sodaachisaa keessa yu deemtani ani sanarratti moo'icha isinii kenneera hin sodaatina jedha Waaqayyo waan nama sodaachisu baay'ee jira left and right hundumti keenya yeroo sodaannu qabna sodaa sanarratti haboo qaba jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyo irratti akka dhaabbannee eebba sana fudhannu Waaqayyo har'a nutti hima yoo dhukkubdani dudda madaa Yesuus Kiristoosiin fayyitaniitu jedha amma kaleessa Roomaa sun warri soldierin Roomaa suni baay'ee beekamoo biyya lafaarratti professionals akka gaafa nama garafan garaffii tokkorra mataa shan qaba lafeefaa xarmuusiifaa gaafa tokkorra buusanii boccoqee kaasu dhandha Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinni isaaf ta'u akka sana yeroo sana immoo wannaa dheekkamsi Waaqayyo irratti roobatu akka sana ta'eeti kan inni gatii baase maqaan Waaqayyo eebbifamu kanaafi madaa dudda Yesuusiin fayyitaniitu jedhe Phexros 1:22-24-25 irraa Isaayyaas 53 irraa immoo inni dhukkuba keenya nu baateera jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos gatii baase ani kanarratti hin dandeessu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin buqqa'e maqaa Yesuus Kiristoosiin asii bad jedhanii maqaa Yesuus Kiristoosiin abaaranii ofirraa ari'uudhaaf haboo qabna waan nu barbaachisu hundumaa yoo cinqii ta'e Waaqayyo nagaa nuu kenneera yoo sodaachuu ta'e hafuura sodaa nuu laanne Waaqayyo I don't know isa takkan dhaabu I have to stop it here kanaaf irra kan isinitti immoo hin sodaatinaa jedhe Waaqayyo don't fear wanta ti dhageesse kun wanta abjuun argite kun soba seexanaa sirratti aboon qabu maqaa Yesuus Kiristoosiin diigi wanti namillee siroo tokko kasa gajjane sirritti dubbatane sirratti hojjetu maqaa Yesuus Kiristoosiin diigi sagalee Waaqayyoo keessa galaa sagalee Waaqayyoo waan jedhu deema kana booddee akka isinitti hime biyya lafaa waan gaarii eegina dhugaan isinitti hima maaliif dhufu Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqee kana booddee immoo maqaa kee diratee waan dhufu beenu waan tokko waan beenu garuu Gooftaan inni lafaaf samaayii uume inni hirrabne inni mugne tikseen ijoollee isaatii 24/7 kan nu eegu teessoo isaarra jira inni geeddaramu inni immoo Waaqa Abrahaam Waaqa Isaaq Waaqa Israa'el Waaqa macaafa qulqulluu abbaa ilma afur qulqulluu sadan Waaqa tokkicha kanaaf sagalee Waaqayyoo irratti dhaabbadha afuura qulqulluudha wajjiniin wannaa godha communion of the Holy Spirit godha kanarra dhaabbannee yeroo hamaa kana keessa akka dabarru Waaqayyo hin sodaatinaa gaafa jedhu sagalee isaanuu kenneera jirratti kana dhaabbannee jireenya akka enjoy goonu kana isinitti dubbata Waaqayyo I know namooti baay'een gaafoon akkasii waladaba akkasii dubbata maal paastariidha wallaan keenya guddaadha nan beeka namni gammadu garuu wanti kun nama furtuu argachuu jechuudha sagalee Waaqayyo dhaabbachuun kanaaf Waaqayyo irra hin sodaatinaa jedha donno waayyuu garaa dhufe waan argattan kana keessaa hin beeku akka waan tokko nan beeka Waaqayyo akka nama tokko lamattis ta'u akka inni dubbate nan beeka waggaa kanaaf Waaqayyo kana naa kenne waldaa keenyatti lallabeera waldaa afaan Oromoo Awurooppaa keessatti Londonittis lallabeera amma immoo sadaffaas biratti lallaba don't fear in sodaatin attifu jedha Waaqayyo machaa Waaqayyo sinaa eebbisuu hin kadhannaa nan xumura yaa Waaqayyo baay'ee si galateeffannaa sagalee keetiif sagalee tee jiraachaa kanaaf baay'ee si galateeffanna
فلا كلهم مجرنيت يا واقعيون سوداتنا وانجت والفن هندم تسيفة بفم مقابوف يسوع كريستوسين آمين.